Kebor Multimedia Production. Nunturi siyasan dinagde hawasumman duraan gaarii qaroom kalaq taateewwan dinqisiisoon addunyaa daawwatti hundi nunturi jalqaba seenaa irraa yookaan namni yeroo jalqabaatiif doonii kalaqe nabi Nuh ture argannoon isaa kun guddatee babal'atee har'a addunyaa hunda wal gahee daldalli guddaan addunyaa daldala markabaa ta'e silaa nabi Nuh hin jiraatinii addunyaan har'a markaba hin fayyadamtu ture nabi Nuh akka addunyaa wal agartee waliin daldaltuuf sababa guddaa ta'e. Nunturi Nabi Sulaiman Nabi Rabbi mootii addunyaa guutuu bulchaa ture addunyaa keessatti akkuma gadhaan hangoon isaa nama bira darbee jinni bineensota bosonaa hunduu isaan bulaa turan jinnoota dandeettii dinqisiisoo qaban kan fageenya dheeraa hanga leebsuu ijaasatti waan inni hajimse biratti fidan kan ammoo bishaan baharee jala darbanii albuudarra addunyaan ala bultee baasuu dadhabde daqiiqaa keessatti isa biratti wal qaban isa qofa kan bubbee yaabbate isa qofa kan shimbira eegate isa qofa kan jinnii fe'ate hoggansi akkanaa Nuh ture. Nabi Isaa nabiyyi Rabbiiti doktora qaamaaf qalbiiti kan osoo hin qalin fayyise qoricha san barbaachisu meeshaan fayyadame haxaayeetuma fayyise isa qofa doktorri ija badde deebise isa qofa harka laamshee qajeelche isa qofa qaama shoolee ka bareeche isa kan fayyaa keessaaf alaatiin fagaate nabiyyi Rabbiiti doktoroota hin jirre ofiin jedhan lafatti dachaase dandeettii Rabbiin qofatu kenna jechuu isaan barsiise doktorri doktora addunyaa Nuh ture miidiyaa malee teknooloojii malee guddannee fagaannee mul'anne ni dhageessisa jettee iyyuu sin barbaachisu ni mul'isa jettee ol qabuu sin barbaachisu ni kenna jettee hiixachuu sin barbaachisu natu sirraa kenna natu sii mul'isa natu sii dhageessisa ummata Rabbiin jedheen turre Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti akkana jedha وأذن في الناس بالحج يعطوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Nunturi abbaan qorannoof kalaqa nuhi abbaa siyaasaa lolaatiin fagaate hoggansi Nunturi dinagdeen Nunturi kitaabni guddaan addunyaan dinqisiifatte harka kennan barraa'e angoon cimaan addunyaa ajaa'ibsiise beekaa kennan galmaa'e gochaa jechaan bareede zaata kenna yoo ilaalan nama dinqisiise ummata kana maaltu isaan akkanatti bareeche Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bara soomiliyaan qabaatin hordoftoota miliyoona ol horate isa qofa waggaa muraasa keessatti islaamummaa bahaaseensa dhaqqabsiise isa qofa kan seenaan moof addunyaa keessatti galmeessise isa qofa kan sahaabonni tuftoo inni tufu dibatan bishaan inni dhiqe dhugan isa qofa kan xiqqaa guddaan jaalatu isaan tun mul'isee islaamummaa addunyaa keessa mul'ise. Nuh ture gootummaan arjummaan dandeettiin beekumsi injifannoon beektanii abaabakriin seenaa isaan galmeessisan beektanii umariin kan islaamummaa tuqe mormarraa darbu malee jedhe beektanii Hamzaa Khaalidiin Abaa Ubeydaa Aliyyiin beektanii kan jedhee fudhaate ana alladhii sammaytanii ummi heedara kalaytu gaabatin kariihi ilmandara uwaa fiihim bissaa'i kayla sandara isaan yeroo isaanii takkana jedhan malaknaa haadhihi dunyaa quruuna wa akhdacahaa juduudun khaaliduuna وسطرنا سهائف من ديائي فما نسي الزمان ولا نسينا. وان هندا كيست جه جما كم نتول أبي بكر الرازي دمي فيا كيست كان يسقط هنجرو توري كتاب يسبور الجارة سدي يولي في تفايدم الدنيا له ديسي سر دربه محمد بن موسى يوكان الخوارزمي غوس برنوتا جغرافي في هرجا كيست أكسمس ورود فورمولا هرجا بچن كيسا كان يسقط هنجروس نمجل كبات جدمي يبسام سلاح inni maqaan isaa kitaabota hedduu keessatti maqaa alkawaarizimii jedhamuunis ni beekama silaa inni injiraatini addunyaan har teekinooloojii kompiitara mobaayil meeshaalee elektirooniksii hedduu hin fayyadamtu ture sababni isaas inni nama yeroo jalqabaatiif lakkoofsa zeeroo argateera zeeroon afaan kompiitaraa fi meeshaalee elektirooniksii ta'uun isii argannoo isaa kan adda taasisa. Yuunivarsiitii yeroo jalqabaaf dachee irratti mul'ate biyya Tuuziniyaa keessatti ijaarame akkasumas Beetul Hikmaa dugdaadhaan keessatti babal'achaa dhufe akka seenaan himutti biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti yeroo ijoolleen Islaamaa barreessuu fi dubbisuu irratti beekamaa turan ijoolleen isaanii qubee addaan baasanii dubbisuu kan dandeenyee fi barreeffamaaf ijoollee Islaamaa akka kadhataa turan seenaan ni hima. Hayyoon Islaamaa hedduunis gosa barnootaa garaagaraa irratti dandeettii fi beekamtii guddaa horataa turan. Ibnu Siinaan kitaaba waa'ee fayyaa falaasam afaanii irratti kitaabota 200 ol barreessee addunyaadhaaf dhiisee darbe. Kitaabota isaa kana hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti irraa barsiisaa turan manni yaalaa yeroo jalqabaatiif akka addunyaatti
hijraarraa bara 88 ijaarame Khaliifaa Waliid ibn Abdul Maalikiin Dimishqa keessatti ijaarame. Garuu warroonni Awurooppaa yeroo sanitti dhibee juzaama jedhamu waan dawaa dhabaniif dhibee kana dhibee rabbiin ummata ittiin adabuuf buuse jedhanii ummata dhibee sanii qabame bakka tokkotti walitti qabanii gubaa turan. Garuu yeroo san keessatti hospitaalli gurguddaan dhibee hedduudhaaf yaala gahaa kennaa ture. Biyyoota Islaamaa keessatti argama ture. Az-Zahraawii nama yaala fayyaa kurshiina godhuu addunyaa barsiisee fi kitaaba mujallada 30 ta'u addunyaadhaaf qopheessee asirratti dhiisee darbee. Nuun ture manni Islaamaa dinagdee isaatiin baay'een isaanii dhiyeessin isaanii daldalli isaanii meeshaan isaanii hundi addunyaa hunda wal ga'a. Meeshaalee akka uffata kophee afaa lafaa qoloo lolaa seefii kanneen kana fakkaatan biyyoota Awurooppaa keessa mootummoonni walitti dhufan kan akka kennaa hadiyyaatti waliif kennaa turanii. Rabbiin suuraa Qureeshii keessatti daldala bunaaf gannaa kan uummanni Arabaa irra ture dubbata. Li'ilaafi Quraysh ilaafihim rihlata shitaa'i was-sayf. Akkasumas sahaabonni rasuulaa dinagdee keessatti sadarkaa guddaa kan turanii. Yeroo lolaabaniif qabeenyatu gurguddaa gumaachaa kan turanii. Mee fakkeenya isiniif haa kaasu. Lola Taabuk irratti Abaabakr Siddiq qarshii dirhama 4,000 kenne. Usmaan ibn Affaan qarshii dirhama 10,000 kenne. Gaala fe'aa isaa wajjin gaala 900 kenne. Farda lolaa farda 100 kenne. Gaalli yeroo sanitti uummata Arabaa biratti qabeenya keessaa mataan isaa gaala. Zamana khaliifummaa Umar ibn Abdul Aziz keessa barakaan gabbuutee firiin qamadii hanga firii timiraa geette. Kun hunduu zamana khaliifummaa kennaa keessa ture. Zamana isaa keessa zakaa namni fudhatu dhabamee Beetul Maal ol guutte nama bira taranii allaattiiwwaniif bineensota bosonaa hunda sooraa ture. Maal kana qofa Abu Abdullah beektanii Muhammad ibn Idris nama yeroo jalqabaatiif kaartaa addunyaa qopheesse kan biyyoota hedduuf keessatti qaban. Kaartaa yeroo jalqabaatiif biyyoota addunyaa hunda haala gaariin ibsa jedhamee beekama. Biyyoota Awurooppaa keessatti afaanota garaagaraatti hiikamee baratamaa ture. Hin qabna hin dhabne beeka. Seenaa kan nu ibsu dho'isanis kan fokkisanis kan jijjiiranis nama seenaa galmeessu taa'uu dhabnus seenaa kenna haa beeku. Eessa turreef haa gaafannu eessa jirraaf haa gaafannu isiniin jedhe. Akka waliigalaatti kaleessa faanti hundi karaan hundi kalaqni hundi nu ibsa. Nuti siyaasaan diinagdeen hawaasummaan kan fagaannedha. Kalaqaawwan addunyaan har'a kennetuun hedduu isaa uummanni Islaamaa itti fayyadamaa akka ture ni beekama. Fakkeenyaaf saamunaa, rigaa ilkaanii, shaamboo, bukura, afaa lafaa, qalam, sa'aatii, meeshaalee mana keessaa fi kan alaa hedduu isaa uummanni Islaamaa kalaqaa kan ture ta'uusaa seenaan cimsee ibsa. Har'a hoo eessa jiru? Maaltu duubatti nu deebise? Addunyaa karaa agarsiifnee maaltu keessaa ala nu baase? Gaafiin keenya yeroo hundaa uummanni kaleessa cimaa ture sun kan kalaqe, kan qorate, har'a eessa dhaqe? Maaliif dhokate? Su'aalu dahri ayna al-muslimuuna? Su'aalu dahri ayna al-muslimuuna? Har'a addunyaan teknooloojiidhaan sadarkaa olaanaa irra dhaqqabdee jirti. Lafa ji'a tokko deemsu sa'aatii tokko keessatti gahuu dandeessee jirti. Qaama nama hir'atee artificial intelligenceedhaan qaama haaraatti gootee sochoosuu dandeettee jirti. Riibootii garaagaraa kan akka namaatti bakka namaa fuudhaan hojiilee hunda raawwachuu danda'u kalaqxee jirti. Addunyaan hundi mana ofii keessa taa'uudhaan mobaayila xiqqoorra keenya keessa jiruun taatee amma daqiiqaa tokko dura raawwate ija keenyaan daawwachuu dandeenyee jirra. Guddinni teknooloojii saffisaan dabalaa jiru kun hundi isin dinqisiisuu baatus har'a immoo addunyaan kalaqa rifachiisaa fi sodaachisaa ta'een oduu haaraa qabattee gadi baatee jirti. Addunyaan as deemtu tunis baay'ee nama sodaachisti. Irra caalaan namaa sooshaal miidiyaa irra oola. Yeroo muraasa dura feesbuukoota beekamtee argataa dhufetti namootni muraasni faasaalbuuk jechuudhaan irraa wal dhoowwaa turan. Amma immoo tiktook dachii dhuunfachaa jira. TikTok balaa hin taaneen as deemaa jira. TikTok dhaloota duubaan dhufan daandii hin taane irra oofaa jira. Garuu wanti kanarra nama sodaachisuuf nama rifachiisutu jira. Innis maali laata? Innis bireen chiippii jedhama. Teknooloojii addaa kan addunyaa yeroo ammaa kana kalaqaa jirtudha. Abbaan meeshaa kana kalaqaa jirus Elon Musk jedhama. Innis piroojeektii kanaaf doolaara miliyoona 100 ramadee jira. Meeshaa kanas bineensota tokko irratti yaalii eegalanii jiru. Kaayyoon meeshaa kanaa inni jalqabaa namoota rakkoo ijaa fi sammuu qabaniif furmaata ni fida jedhamee amanama. Bu'aawwan isaa kan biroo immoo miimoorii sammuu ristoor ni godhama jedhee amanamaa jira. Fakkeenyaaf nama sammuun isaa miidhamee waan darbe hunda irraanfate chiippii kana keessa kaayuun waan inni irraanfate hunda ristoor godhama. Haala kanaan namni waan
dagate hunda ni yaadatama jedhamee abdatamaa jira. Kana qofaa miti. Meeshaan kun wanta namni uumamaan hin dandeenye hedduu isaanii dandeessa jedhamee amanu. Fakkeenyaaf nama agartuun ija isaa qulqulleessee itti mul'isu qulqulleessee itti mul'isu wanta isarraa fagoo jiru zuum godhee itti kaleessu akkasumas ija dunuunfatanii sammuu qofaan viidiyoo daawwatuun wanta nama ajaa'ibsiisudha. Inni guddaan immoo warroota ijaan hin agarreef ija bana jedhamee yaadama. Akkaataan inni itti dalagus warroota ijji isaa uumamaanis haa ta'u balaa tasaatiin irraa bade sammuu isaa keessa chiippii kaa'uudhaan itti aansuun kaameraa xiqqaa kallacha isaa irratti shiruudhaan kaameraan wanta isa fuuldura jiru waraabuudhaan gara chiippiitti erga. Chiippiin immoo wanta kaameraan itti ergesan gama signaal elektirikaatti jijjiiruudhaan gara sammuutti erga. Haala kanaan namni ija hin qabne namni ija malee dhalate addunyaa arga jedhamee tilmaama. Kana qofaa miti. Chiippiin kun sammuu qofarratti hin dalagu. Sirna narbii guutuu keessatti dalaga. Haala kanaan saayintistoonni meeshaa kana qaama booyyee keessa kaa'uudhaan qaama booyyee kompiitararraa akka fedhan sochoosuu danda'anii jiru. Chiippiin kun kan kalaqu yookaan kan milkaa'uuf kan ta'u yoo ta'e meeshaaleen teekinooloojii hedduun baduuf deema. Fakkeenyaaf irfoon godhachuun hin barbaachisu. Kallattimaan sagalee dhageeffachuu barbaannu san kompiitararraa yookaan moobaayilarraa gara sammuutti erginee dhageeffachuu dandeenya. Inni biraa ammoo warroota beekumsa gahaa qaban. Fakkeenyaaf warroota as dura du'an keessaa kanneen akka Albert Einstein osoo amma kan ta'u ta'ee warroota ammatti beekumsa gahaa qaban kan garuu sammuu isaanii keessa chiippiin jiru osoo kan du'an taate gaafa isaan du'an sammuu isaanii irraa beekumsa isaan qaban san gara nama biraatti riistoor gochuun ni danda'ama. Haala kanaan jaahilli fedhes beekaa ta'a jedhamee yaadama. Meeshaan kun faayidaa qofaa miti miidhaas hedduu qaba. Haga ammaatti yaalii bineensota irra godhaa jiraniin bineensonni yoo xiqqaate bineensonni gara 1500 ta'an dhumanii jiru. Kan nama yaachisu immoo kanarra meeshaan kun kompiitara waliin dalagamuu isaati. Kompiitarri immoo akkuma hundi kennaa beeku yeroo tokko haak godhama. Mee yaadaa nama sammuun isaa chiippiin keessa jiru yoo haak godhame namni nama san haak godhe sun waan barbaade daleessisa jechuudha. Yoo barbaade waan kairii yoo barbaade waan badaa daleessisa. Inni biraa immoo yoo meeshaan kun kan hojiirra oolu ta'e dhaabbanni tokko antivaayirus qopheessanii ni kireessan yookaan immoo ji'a ji'aan kaffaltii fudhatanii warri chiippii of keessaa qabu kun ji'a ji'aan kaffaltii kafalanii antivaayirasii kana fudhatan. Yoo ji'a tokko kan hin kafalle ta'e vaayirasiin hedduun sammuu isaanii keessa seenuun miidhuu danda'u. Hedduun keessan ana maaltu nagee awwaan kan ofitti hin dhiyeessu maaltu achi na fide jechuu maltan garuu dubbiin akkasii miti. Fakkeenyaaf mana barnootaa keessatti warroonni chiippii kan of keessaa qaban gaafii barsiisaan isaan gaafan sakandii keessatti deebisan foormulaa kaalkuleetara isaan hin barbaachisu meeshaa kaalkuleetara caaluttu sammuu isaanii keessa jira waan ta'eef yeroo qormaataatis warroonni chiippii kan of keessaa hin qabne 140 yookaan 60 argachuu danda'u garuu warroonni chiippii kan of keessaa qaban 100 argatan. Namni haala kanaan namni baratee sadarkaa yuunivarsiitii gahee dhumarratti hojii argatus isaan qofa ta'a. Haala kanaan isin hundumtu keessaniyyuu chiippii of keessa kaa'uuf dirqamtu. Garuu kana hundayyuu akka taanu kan nu godhe teekinooloojii irraa akka fagaannu kan nu godhe addunyaa irraa duubatti akka harkifannu nu godhe bakka jalqaba irraa kaan wanta jalqaba harkatti qabannee kaan isan gadhiisuu kenna. Innis maali jennaan Qur'aan kitaaba kabajamaa fi jaalatamaa kitaaba akka gaafa buufame irraa hin shaaramin kitaaba san gadhiisuu kennatti har addunyaa irraa akka duubatti hafnu taasise. Silaa isa qabanne wanti kitaaba keessatti hin dubbatamin hin jiru wanta Qur'aana keessatti baroota hedduu dura Rabbiin Qur'aana keessatti nu dubbate saayintistoonni hedduun reefira gahaa jiran garuu nuti silaa ummanni islaamaa kitaaba san qabanne har'a eessa jira? Kitaabni urga buufame turee jira. Silaa kitaaba san gadhiisuu baannee nutu isaan dus wanta isaan amma irra gahan kan isaan caala daran argata. Kanaafuu waan jalqaba harkaa qabnu san isa jabeessinee haa qabannu hanga dhumaatti gabbuunee isa haa dubbisnu isiniin jedha. Qur'aana qabachuun Qur'aana hordofuun isin hundarrattu amaanaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kebor Multimedia Production.